Ashamaa harka fuunee akkam jirtu hordoftoota YouTube channel kennaa hordoftoota YouTube wanti keessan akka nagaan fayyaadha hadhaa bilbila nu yaalaa badee moobaayil keenya hubate jedha akka akka argachuu dandeenyu keessan agarsiisuuf deemudha. Moobaayil keenya argachuu duratti akka argannu taasisuuf nu yaalaa badee seetingoota wanti sirriitti qabnu jira. Seetingii moobaayil keenya Android yoo ta'e jedhee Android kan ta'u jechuudha. Security keessantu device admin app find my device in device admin app turn on gochuu qabdu. Inni bira email account keessan beekuun dirqama sana jiraata. Email account keessan password isaa wajjin beekuun sana jiraata jechuudha. Silkiin keessan daataan banaa jiraata jedhee yoo isin jalaa badee jiraata jedhee akkuma miskiin gubbaa agartu find my device SMP on irra jira. Silkiin keessan yoo isin jalaa badee argachuu dandeessu kun gabaabaatti jechuudha. Silkii biraadha seentanii jechuudha. Silkii biraatiin find my device appiidhaan application isaa silkii biraarra banattu. Achi saayiniin faaraa saayiniin jettanii seentanii imeelii paaswordii keessa wajjiidhaan jechuudha. Aappii kanaan lookeeshinii bilbila keessan jiru argachuu dandeessu jechuudha. Aappii find my deviceidhaan silkii biraa moobaayila biraa fayyadamnee yoo seentanii jechuudha. Haaluma amma kun akkaataa seetiin keessan jalqabatti sirreeffattanii jechuudha. Bilbila keessan kan ofii keessanii qabattan bilbila keessan idilee qabattanii fayyadamtanii jechuudha. Mee akkaataa itti seentanii isin agarsiisa amma. Saayiniin gistiidhaan seentanii. Emailii galchittu as biratti. Emailii keessan kan silkii kan irratti isin wajjin badee jechuudha. Emailii kan silkii keessan ittiin banattan paaswordii isaa wajjin jechuudha. Nextidhaan seentu emailiin isaanii jettu. Sisteema kanaan waa hedduu isin fayyada. Moobaayila keessan even restore gochuu dandeettu jechuudha. Amma Phoenix kiyya kana ilaabatti foot teelaayitiidha. Chaarjerii illee monitorkii akka fayyadamaa jiru illee nima lookeeshinii bakka bilbilee jirtu illee agarsiisaa jechuudha. Amma iddoon bulan xiqqashuun sun akka bakka hin jiruu fi kun immoo bakka inni jiru illee agarsiisaa jiru jechuudha. Haala kuma fayyadamnee silkii keenya yoo bakka itti kaluu jiran illee ta'e play sound eeyyisiisuu illee dandeessanii jechuudha. Secure device silkii keessan illee hidhuu lokkuu gootanii faayila akka nama gubbaa iskiriin gubbaarra barreessanii barbaadan akka bakka saagattanii yookaan namni argillee akkasii kan taasisuudhaaf eenyummaa keessan illee irra barreessuu dandeessu. Secure device kan jedhu kanaan immoo erase yookaan erase device kan jedhuudhaan gara gadii irratti jechuudha. Isaan faayiloota silkii keessan guutuu jiru hundaa haquu dandeessu jechuudha. Silkii keessan even yoo isin jala hatamee jiraate iyyuu jechuudha. Akka namni biraa faayiloota keessan seenee agarree hin jenne argatuu dandeessu jechuudha. Karuma gabaabatti jechuudha. Even osoo paaswordii keessan isin jalaa badee bitee silkii biraa seentanii secure yookaan erase device yoo gootanii email keessan kanaa seentanii bakka isin agarsiisee faayiloota jiru haquu dandeessu jechuudha. Restore ta'e akka deebi'u. Email fayyadamuudhaan jechuudha. Amma info kan bakka itti mirkantu keessan informationiidhaan neetworkii IMA device yeroo kam akka update kan illee hima blacklist gochuu dandeessu even jechuudha. Neetworkii irratti akka hin darbine bilbilli kun cufuu dandeessu akka gubuu dandeessu jechuudha. Haaluma salphaa ta'een wantoota adda addaa argachuu dandeessu. Tishaawutii kun